jecha hundi keenya bakka jirtanitti nageenya guddinii fi milkaa'inni isiniif haa jechuudha. Garuu har'a qabadhee kan dhufee yaadannoo hunda keenya ta'u viidiyoo procrastination yookiin hojii har'aaf boruuf dabarsuu jechuudha. Dhukkuboota hunda keenyati jechuudha. Har'aaf wanta lafa godhannee boruuf kan dabarsinu jechuudha. Kanaaf wanta kana har'a xiyyeeffannoo itti kenninee har'a waan gochuu qabnu lafa geessifnee ilaallee karoora keenyaan hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Sababoota namoonni baay'een bakka galma isaanii hin geenyellee godhan keessaa wanta tokko boruun hojjedha jechuudhaan yeroo baay'ee dhiisu jechuudha. Kun immoo gonkumaa yeroo kamiyyuu hin ta'u jechuudha. Wanta har'an hojjedhetti gonkumaa hin hojjettu jechuudha. Kuni hundi keenya of shawwaduu yookiin immoo of sobuu jechuudha. Ofii keenya of gowwoomsuu jechuudha. Kanaaf kuni ta'uu hin danda'u jechuudha. Waan har'a hojjechuu qabdu itti cimtee hojjechuu sirraa eegama jechuudha. Sodaa nan kufaa nan kanata wantoota akkasii dhaabuun nurraa eegama jechuudha. Wanna feesaa ta'u ani gama feenisaa ta'u raawwachuun qaba jechuudha. Kanaafuu sababoota jaha namoonni baay'een akka procrastination yookiin immoo hojii tokko boruuf dabarsan godhan keessaa ni ilaalla jaan isaa jechuudha. Tokkoffaan sodaa tarii kufuun danda'a jechuudhaan dhiisuu waan san shaakaluu yookiin hojjechuu dhiisuu dhabuu keenya jechuudha. Kanaafuu kunis dhiibbaa guddaa nurraa qaba jechuudha. Waan gochuu qabnu yerootti osoo hin goone yeroo keenyatti osoo hin fayyadamin kanarratti dhiibbaa nurratti qaba jechuudha. Kan biraa immoo akka lammaffaa irratti immoo jeejimentii yookiin immoo murtii irratti fudhachuu dhabuudhaan jechuudha. Waan tokko har'a nan godha jettee hoo hin murteessine yoo hin kutanne kunillee baay'eetti dhiibbaa nurratti fiduu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo sodaa milkaa'inaa jechuudha. Sodaa milkaa'inaan ani milkaa'uu hin danda'u, ani milkaa'inaaf gahaa miti, ani wantoota akkanaatiin na hir'ata, wantoota akkasii san yoo sirreesse fakkeenyaaf amma waan tokko nan hojjedha hin jedhe sababoota kumaatamatti dhibbaatamatti lakkaa'amutu nu bira dhufa jechuudha. Garuu kuni sababni sun amma feenee dardarree dhiibnettuu kuni nu baasu. Kan nu baasu hojii keenyaaf gocha keenya qofa jechuudha. Kan biraa immoo aariidhaan waan tokko gochuudhaan jechuudha. Osoo waan san hin xiinxaliin, osoo waan san maal akka ta'e, osoo waan san waan amma godhamuu qabu waan amma yeroo biraa fudhatamuu hin qabaanne waan san miirawaa ta'uun keenya kunillee akka procrastination yookiin hojii yeroo biraatiif dabarsinu godhu keessa isa tokko jechuudha. Kan biraa immoo akka jaappaatii fi kan dhumaatitti jechuudha. Haaloo tokko qabachuun akka hojii keenyallee muuxannoo keenya hundaan akka hin hojjenne kan nu godhan keessa isa tokko jechuudha. Sababni isaa waan tokko haaloo yookiin immoo akka ati ogummaa waan san irratti hin qabaanne sababoonni sammuu kee keessatti uumaman san ati harka kee kana jala galchuudhaan waan raawwachuu qabdu waan gochuu qabdu gochuus sirraa eegama malee ushatteetuma callisteetuma teenyaan inni sammuu kee keessatti footoo isaa yookiin immoo kooppii yoo ta'e yeroo kamiyyuu ati har'as boruudha borurraa iftaanirra jetta akkasumatti umurii kee hunda osoo waan takka fayyadamiin dabarsuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf kun nurraa eegama waan gochuu qabdu gochuu siniin jedha jechuudha. Kanaaf hundi keenya procrastination yookiin immoo hojii boruuf dabarsuun gonkumaa nurraa eegama jechuudha. Yeroon laman argamtu har'a guyyaa har'aa kanatti yoo fayyadamte guyyaan gatii guddaa qaba namni guyyaa immoo jiini akkasumallee jechuudha. Sa'aatiin maayikiroo sekondiin kunillee lakkaa'ameet akka hojii keenya sanarree milkaa'inallee akka geenyu nu taasisa jechuudha. Kanaafuu hundi keenya gonkumaa hojii tokko boruuf dabarsuun akka dhiibnu dhukkuba guddaa kan sammuu keenya keessa diina keenya kan ta'e tokko boruu yeroo biraa hojjedha jennee waan akkasii dhiisuun nurra jira jechuudha. Horanaa bula.
yeroo biraatitti man qabadhee dhufutti viidiyoo kana sabiskiraayib laayikii gochuu hin dagatina.